السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم ولتن جرتو فيا ويا بقى جراتني بقى نغان ولتن ربنا نغان وشو قلبني كان نغان وفاتا وبقى جراتني درجة جيسي هيوني من قدوني بقى جراتني بقى رما جيسني إيجا oromoon duraanuu horee maashaallah dargaggeessa miliyoonaan lakkaata malee dhibbaan hin lakkaatu hoggaa tokko galee diina harka isheen immoo miliyoona taheeti gadi baha waboo har'a leenjii irratti mul'ate kanaaf hedduu na gammachiisee egaa hawaasni bal'aan biyya duniyaa irra jirtan ammoo maaltu nu biratti hafe gaheen keenya hoo maal gochuu qabna egaa dargaggeessi barumsa dhiisee beekumsa isaa guutuu dhiisee kan doktorummaa dhiisee kan injiinarummaa dhiisee barumsa adda addaa qabu dhiisee waraanatti galee dalagaadhaaf hojiitti jira leenji'ee qophiirra jira haa ta'uti immoo warri biyya alaa jiru maalitti jira maal godhutti jirra gaheen keenya maali nuti yoo maaltu nu eeggata maal godhu jirra seenaa gaarii maal lafaaf qabna jedhee hundinuu of ilaaluu qaba. Kanaafuu namni yoo jabaate firas baay'atee qaba. Addunyaarraayis biyya ofirraayis illee kabajaa qaba. Yoo laafina qabaatte yoo dadhabbina qabaatte immoo hin dhagaamtu. Sagaleen Oromootii fi sagaleen TPLF fi ammuma kanaa akka addunyaa biratti wal addaa jechuudha. Maaliif waan jabina humnaan qabnee fi waan ammoo humni keenya ala bahee keessaa alaan hidda baaseen guddatanii fi mukni damee takkaan gad deemu yoo ol butanne buqqa'a mukni dameen hidda isaa reemate immoo buqqa'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu waraanni har'a akkatti gabbaa'e kun bakka tokkotti gadi ba'e malee bakka hundaa gadi hin baane diinni gaa kan Oromoo argaa jibbuu fi kan ammoo ilmaan keenya bineensa ta'anii nama nyaatan jennee itti guddifna jechuun hedduu rifatuu mala. Bineensa tahee nama nyaata jarri kun jennee ilmaan keenya itti guddifna masaraa kee taa'ee warri jechaa jirutu jira. Egaa san ammoo Oromoonis beekatee of cimsuudha qabaa cimutti jiraasi san gorsuuf odoo hin taane nuti akka keenyatti maal godhuu qabna maalitti jirra maaltu nurraa eegama gaheen keenya maali jenne warroonni biyya gara garaa keessa jirtan hundi keessanuu gara kana xiyyeeffadha jechuu barbaadeeti. Maaltu nuu mala maal godhuudha qabna jechuun sammuu keessatti isa dhalatu harkatti isa dhalatu jechuu barbaadeeti. Dalagaan karaa kana naa taatuuti hojiin karaa kana naa taatuuti gaheen keenya karaa kana haa taa'u jechuu barbaadeeti. Maaliif kan kanatti hin gammanne waan itti gammadu natti hin fakkaatu dheengadda namtichi tokko galeef hedduu harka dhahaa turanii hedduu faaruu baay'eessaa turanii ammoo hoggaa akkanatti gabbahee miliyoonaan lakkaa'amu kuni mul'ate hoo maal jedhan isa jedhu kanas madaaluun gaariidha. Egaa fayyaa ta'a jiraadhaa umurii dheeradhaadhaa rabbi nagaa sinaa godhu. Hawaasni biyya addunyaarra jirtan hin rafina yoo kubzi lama argattan takka waboof lafa kaa'a jechuu barbaadeeti dhaamsa oromummaa dhaamsa obbolummaati. Nyaata qoonqoo biddeen takka argatte yedduu kutii takka waboof gama takka ofii dhiifadhu waan ofii nyaatte waboodha haa nyaatu jettee lafa keessee gara waboodha akka dabarsitu godhuu dirqama mataa keetii fudhatte jechuu barbaadeet. Hawaasni Oromoodha miliyoona meeqa jedhanii lakkaa'aa jiran suni egaa miliyoonni nusi miliyoona 60 jansiraa eeguma barree miliyoonuma 60 nutti himaa jiran egaa 60 eegasaniin darbuun dhabu mee 60 sanaa jennu yoo 30 diinagale 30 sila Oromoo qulqulluu ta'e jiraatu mala. Kanaafuu fayyaataa jiraadhaadha baga jiraattanii hojiin keenya hojii gaarii ta'uu qaba hojii boonsaa ta'uu qaba waan nurraa eeggamuu fi waan waboon barbaaduu fi waan qabsoon barbaaduu fi gocha yeroo ammaa kana deemuu fi adeemsa immoo qajeelfama karaa irratti bu'ee galma ga'uuf deemu kana akkatti galma geessifnuu fi akkaataa itti bilisummaa gonfannuuf Oromoon hirriba rafuun qabu Oromoon kiisa ofii cuqqaallatee taa'uun qabu kiisi isaa banaa taa'uu qabdi yaadi isaatis karaa tokko irratti ta'uu qaba bobbaa galli isaati karaa tokko mariin isaa tokko ta'uu qaba. Fayyaataa jiraadha warri nu daawwattanis galanni keessan bilisummaa jenna
share like subscribe godhuun dagatina jajjabeessaa jechaati. Waliif qooda yaada kana hundinuu waliif qooda. Ani beekee sin gorsuu duun taane yaada mataa kootiitiin dubbadhe. Karoorri diinni qabatee deemuun bineensa nama nyaatanii jennee ilmaan keenyatti guddifna jedhanii nutis ammoo bineensa akka ta'an ni beekna. Nu akka nu nyaatanis ni beekna. Beekanneetu kunoo waraanni akka ajaa'iba bareedee gadi bahaa jira jechuudha. Kan bakka tokko gabbaa'e. Egaa kan bakka tokko takkatti gabbaa'ee gan nama gammachiise. Fuulli miidiyaa addunyaa guutuun dargaggeessa san ta'ee takkatti mul'ata nama gammachiisaa jira. Alaabaa teenyaan bareedee nama gammachiisaa jira. Haa ta'uti nutis ammoo akkuma isaan gadi bahanii lubbuu isaanii wareeguudhaaf wareeganii nu bilisoomsuudhaaf mul'atan kanatti hawaasni Oromoodhaa bal'aan deeggarsa qaamaa qalbii yaada hundaan karaa san xiyyeeffatuudha qabaa. Yoo san hin tahin wanni dubbannu jiru jechuu barbaadeeti. Laazim sun kana ta'uudha qaba. Bobbaa galli kana ta'uu qaba. Yaadi keenya kana ta'uu qaba. Warroota of kenne lubbuu isaadhaa barumsa isaa beekumsa isaa meeqa dhiisee hidhannootti deebi'e kan ammoo nutis waan irraa eegamuu fi akka inni jabaatu jajjabeessine abshir jechuuniin dirqama Oromummaa dirqama obbolummaa ta'uu qaba. Garee adda addaatu jira. Garee adda addaa san irratti hirmaattanii hirmaachiftanii akka jireenya keenya karaa rakkoorraa gara bilisummaatti jijjiirru kabajaan waliif dirmachuun keenya dirqama ta'uu qaba. Fayyaataa jiraadhaa. Asumattan dhaabaa. Kan yaadi dasiin jee yaadi gaarii sii fudhatame laayikin dagatiin. Kan yaadi sii fudhatamin kan waboo jibbite silaa dislaayikin naan dhabdu yoo laayikii dhabde fayyaataa jiraadhaa. Wa alaikumus salaam jenneerra.